لما فاهم صدفة ولما فاهمني فاتوش tokkoffaa profaayiliidha. Lammaffaa ana hinaaffaa mudhii na kute deemtee maayikuun jettee na boosatta feesbuukii irratti. very good waan ajaa'ibaati. Hinaaffaan eenyu waajjira maali hinaa nama takka jennutti hin jiru. Argee deemata addunyaa quban qabdu deemi na boosatti. Maal agartee meen hayi? Homaan agarree deemi na boosatti. Facebook irratti maayikuun jee? Facebook irratti waan boqossatu barane guhaan Facebook ni xiyyee ziigibaa miidhaan agarra. namni hedduun akka siila ammaa asirratti ni beeksisnaa deema. Achi dhaqanii. Kun ammaa boqossatu. Boqossatee dhufu akkamii waan boqossatee faame? Akkanuma ol darbiifannaa boosatti hoottu. Poostu godhi ana bira namti kum tokko jira. Adafaatee bira namti sadii guutaa tirippiliidha guys. Ibsishaa? Ayi. Ati immoo lamaffaa. Guys, amma 23 guutaa. Isa mormaa maqaa. Abaaboo 23 guys. Daggamee poosti si godhu. Poostii. Laala profaayilii si wayya laa poostii miti profaayilii. Yaa Facebook irra profaayilii goota. Lamaffaa. Tokkoffaa asirra profaayilii goota. Abaaboo guutaa guys. Emu guddoo dabili guddicha guddaa godhatee boruuffatee dhuftaa jechuudha. Akkanatti akka namni hundi harkutti akkatti uffatee dhufte. Lakka abaaboon tiyya bilaasha tanas keessa kaa'ee fudhadhaa keessaa isiniin jedhe. Abaaboon tiyya bilaasha tanas keessa kaa'ee fudhadhaa keessaa isiniin jedhe wallaa hin kaa'u taaptaa billeen godina abaabaa illee hin guutina. Maal filattee? Deem profaayila godhi akkam haa ta'u jee barreessi. Siyaa koomantii jedhamanii akka taatu si faayilanii. Okay, Facebook hangi as gubbarra maxxansi namni dafee fooloo si faa godhu deemee achumaa laayik godhanii yalla. Screenshot godhiif duuba kaa'i. Godhiif duuba kaa'i kaamaan amriin. Deemaa nuu bariin beeku Facebook hankee. GL Fadilu. Mee ibsishaa filtara duuba kaa'insan irra tokko silkiin xiyyeetuun basaa taatee jirti isaa akka dafee naa dhufu. Jaal qoy jaal. GL. GL okay. Si dhufee? Naa dhufee yaa. Mul'atu reessaa yoo. Qubni guddaa kun maal inni? Kanan jenne irratti fatoo siin hin jenne. Facebook akka screenshot godhi. Profaayilii sana asirratti argu. Facebook irra na poostatii si jetti. Samboota Facebook yaa namni hedduun beeku. Poostatee bar kunoo poostatee bar. Okkoo screenshot. Zanii miti kaa. Facebook kan kee akkanidha kun akkanatti screenshot godhi. Screenshot godhiif duuba kaa'i namni nu bira jiru dhaqee fooloo isaa godhu koomantii isaa barreessu laayikii isaa godhu jennee bar dhageessu jaalko. Kunoo akkanaami. Fooloo kuma afur. GL Fadiloo jaa Facebook nuu. Fooloo kuma afur qabaa amma dhaqanii fooloo godhaniif rakkoon hin jiru. Facebook irratti illee fayyadamiraati Facebook illee aktiivii godhadhu shi. Okay. Funaanuu amma fooloo sii godhe naa deebisii. Okay. Maal jechuun Queen of the Year. Yaamatu nigistisiin jedhee bara. Yeroo kamiyyuu yaamatu nigista jechuun yeroo kamiinuu nugusatiyyaa. Araannati waan ofiiti abeet afaan simmurinati bara hayyuudha hayyuudhaan ajjeesu ati jidduu seenii hin jenne yaa kiyyaa haasita. Shamarree wannaati yaamatu nugusta. Nugisti jechuun yeroo kamiyyuu jechuudha amata kamiinuu yeroo kamiyyuu jechuudha. Waan ofiitoo. Osoo dee jedhee rakkoo qabu Queen of the Year siin jedhee bara. Aboo ati faanattuu maal siin jedhe. jechuun yeroo kamiinuyyuu. Yeroo kamuu jechuudha. Yookaan ammoo. Always. Every year jechuudha. Laal. Every year. Every year. Kana haasita kuni weedoo ati godhe kamaan godhin sanumaa. Ibsishaa kiyyemsaa Abdulqaadir jedha. Angoo dheera maa angoo dhini. Ammaa jedhe giiftii oo jedhee
dhiise. Maayikuu hin bichaan anja jedhiin atiin maal hiriiri biraaqee Maaltu siin gee? Yiri naa ta'e. Bakka akkana waan ofiiti jee wallahi laal huddee. Kan fayyadamtu akkam fayyadamtu kana hundaa. Bindi doo shillimaata wayii si badhaasee akkasiin jedhamu. Naa ta'a nu wanni inni naan jedhe hundi naa ta'a. Kanaas maaltu siin gee? Jechuun namni amma for example waa injifatee jedhe. Umbushaan waan naan jedhu jecha biraa siin jedhe gowwaa naan jedhu. Hattuu jiin kana shankillaa na kun. Hattuu jiin kana namarin. Jaalfadii na dhagaye. Sirrii wallaahi sirriin goone mina ayi. Wallissan fuudhii feesbuuk irratti illee poost godhaa. Wallee tam. Waanuma tiktookii. Kiyyaa bara akkasin naa guddatee bara amman kiyyaa feesbuukiin bara haga namni na beeka haga waan ofiiti jijjiiradhe namni na beeke fooloo qaba. Waanuma bakka wallissan fuudhituma asittis poost gootee feesbuuk irratti dheeqee poost godha. Riil irratti poost godha. Poost godha. Edanuun eegan. Taraa takka jaha torba wal jala poost godhuu hin danda'u. Dhagee maakiin maa naa itti jeefu. Jechuun ati kiyyamarraa yeroo tokko poostii goota kiyyaa amma tiktookii qara gisee tiktookiin keessan hin beekamu bar takkitti ganama jedhan namni hin beeku. Amma haga waan ofii jedhee maqaati akkaawuntii wannoo kanaas jijjiiradhe maashaallah viiyuun isaa bareeda. Tiktookii viidiyoo hanga dhiisuyyuu 14,000 15,000 akkasii ilaalama. Ani bar feesbuuk onumaan hin jaalanne duraan isaanii. Feesbuukni bar maallaqa hin kafala bar. Ani maallaqa achaa miti barbaadun kee. Viidiyoo yoo godhatte just. Galee. Jechuun ati tiktookii kan kee feesbuukii kan kee raayitii itti godhadhu akka namni si beeku. Tiktookiin nama kamiituu ibar monetaayiz ta'ee raayitii qaba. Raayitii godhadhu tiktookii kan keetii. Jechuun yasii galee tiktookii feesbuuk amma tiktookii gisee tiktookii irra viidiyoo gadhiistu maንም maayalam. Feesbuuk biyuun isaas ol kaa istiin ni hisaabaa das inni fayyadame jechuudha dheeti baraan akkaatu fayyadamtu. Bakka niin godha. Kiyya kana furu. Yaa ibsaatillee ooluu godha. Kiyya macheem Kun raayitii akka ibsaa kan argite raayitii. Ibsaa qo'ee peejiidha moo feesbuukuma kun? Feesbuuk peejii qayyartu. Feesbuukuma kee peejii qayyarte? Een dandeetti garuu dandeetti. Inni qabu garuu kiyyaan. Okay, ati peejii jijjiirteeti amma? Okay. Amma karaa Akka feesbuukaattis ma tajaajilaa? nama daldalu laali fooloo. Akkuma feesbuukatti ati Ani jijjiira booda agarsiise akkatti jijjiira. Fooloo 300 jira 200 jira. Kafna godhan tiktookiin feesbuukni kiyya bar gubatee ture bardeen gadduma guddatee. Ay namni hin qabneef warra qabneef. Nama kiyyaa miti urgaa'e. Ati amma makiini. Baay'ee jira maqaa ibsisaa maal mana ka jedhuun kiyya garuu normaal orjinaali qaba. Laa ani yoo ibsa baay'ee arge takka bar ibsaa fakkaattee na barreessaa turte bar. Baay'ee jira. Dawalti viidiyoo kooliin dawalti barreessiti yoo viidiyoo koolii yoo anjalaa kaasu. 300 hunda qabanii maqaa kiyyaan wallahi yaani am garuu peeja guddaa tokko numan qaba garuu peejallee waarningi natti kanne wani viidiyoo tokko poost godhe. Kasola duraan viidiyoo poost godhe namni kun 20 laayik godhe. Okay, adabbii maal adabamtee ibshaa? Kaasi backgroundii duuban kaayeen gisee akka yeroo dheeraan kaayeen isin lameenuu tiktookiin jaalatu. Kaasa. Kaasne waan. Natti mi maal fudhatte? Queen of the year. Haa ta'u naa ta'e naa ta'u. Maaltu na keessa namicha kana gooyete? Naa ta'e. Ingiliffaan beektu jettee itti taphattaati. Eenyutu taphate? Hin beekne mana waan ofiifu. Uffishaa. Deebi'ee shantama illee si buusata si rakkoon hin jiru. Deem profaayil na godhi bakka feesbuuk irratti. Hirgibaa balam, hirgibaa balam, hirgibaa balam, hirgibaa balam. Kadir martuu poostii poostate agartee mi? Soddaa keenya jabaa kana jeebar. Martuu. Laakiin warri baay'ee baay'een dinqisiifadhaan nama akkaan jaaladhu akkaan jaaladhu artistoota keessaa isa Alii Birraati Faceedha Fayyisaa Furiiti
Ni jiraawe artistoonni jara kana caalu sa addunyumarraa artistii biraatu eebbitu. Wallah kadir martuu fa baay'ee. Qayyaruu hin danda'u feesbuuka profaayilii. akkamitti Waan iyyuu wanni Wallaan danda'u.